sagalee waaqayyo gooftaa keessanii yoo dhaga'uudhaaf baattan abboommii isaa fi seerota isaa warra anarra sin abboomoo kana hundumaas gaarii gootanii yoo eeguudhaaf baattan abaarsi itti fufee jiru kun hundinuu isinitti hin dhufa isiniin qaqqabas mandara keessatti hin abaaramtu maasii keessattis hin abaaramtu guboon keessanii fi qoda bukoon keessan abaaramoo ta'u alli keessan hin abaaramu midhaan maasii keessanii jabboonni keessanii fi xobbolaan keessan hin abaaramu yeroo galtan hin abaaramtu yeroo gad baatanis hin abaaramtu isin waaqayyoon irraanfachuu keessaniin hamma waan hojjettaniif inni hamaa amma isin dhiiftanitti daftanii baddanitti abaarsa raafama ifatas waan harki keessan hojjetu hundumaa irratti hin erga waaqayyo biyya isinitti galuuf jettan keessatti hamma haxaa'ee isin balleessutti dha'icha isin bira hin hambisu dha'icha isin biraan hambisu waaqayyo yommus dhukkuba sombaatiin dhandha gubaadhaan dhiitaan caamsaa jabaan gogaan bubbeen waagiidhaan isin hin rukuta isaan kun hamma isin baddanitti isin biraa hin hafan waanti mataa keessan gararraatti sibiila boorajjii hin ta'a ilaala waanti mataa keessan gara eessatti mataa keessan gararraatti sibiila boorajjii hin ta'a laftis isin jalatti sibiila hin ta'a waaqayyo bokkaa maasii keessan irratti roobu daaraadhaa fi awwaaratti hin geeddaran bokkichis amma isin balleessutti waaqa irraa gadi hin bu'an maaliif dubbata nama waaqayyo Museen dubbata abbistu oomiti yookaan seerota shanan isa jedhamu kana keessatti nama waaqayyo Museen dubbata Museen seenaa isaa beektu raajii waaqayyo nama guddaadha nama kabajamaa kan inni geggeessaa jiru saboota 600 ol saba waaqayyooti saboota 1000 saba ergaa qabu saba waaqayyo kakatee fi manaa baase ganaana kana ceetu jedhee biyya dammaa baannam kana baasutti galchuudhe waaqayyooti dubbate garuu lafa kanatti namni waaqayyo Museen saba kana gaafa akeekkachiisu arginu hin abaaramtani maasiin keessan hin abaarame qodubukoon keessan hin abaarame maaliif waan saamtani maaliif waan xinnoo saa na fayyadu jedhanii san baruma sana jalqaba na fayyada jireenya koo fayyada mana koo fayyada deemsa koo fayyada tajaajila koo fayyada karaa koo fayyada adeemsa waaqayyoon faana qabu hundumaa fayyada jedhanii isaan otoo hin beekin waaqayyoon saamu kanaaf waaqayyoon hin kadhatu waan isin gubbaatti sibiila boorajjii jechuun baay'ee ulfaataa isin gubbaatti maal ta'e sibiila boorajjii ta'e lafti isin jalattis hin jabaata dhagaa ta'e yaa waaqayyo nuu dhaga'i jettanii waaqayyo duratti kuftanii waaqayyoon kadhatu tsoomsalootii qabu tsoomaaf sagada galtu waaqayyo natti dubbatu waaqa faana nattaasee jettu waaqni garuu isin gubbaatti sibiila boorajjii ta'e sibiilli boorajjii cimaa homtuu cabsuu danda'u homtuu rukuchuu danda'u yoo rukuttan kaakaa'eera sagalee dhageessisa malee dhaga'ees namatti deebisu kanaaf namooti baay'ee waa'een isa kanaan galu saamicha jechuun maali amma fakkeenyaaf karaa biraa yoon isinitti himu sagantaan sa'aatii sadiitti yookaan sa'aatii lamaa walakkaatti jalqaba jedhee waldaan beeksisa namni immoo meeqatti dhufu sa'aatii 4 yookaan 5 yookiin 5 walakkaa 4 walakkaatti dhufu namichi waan saamaa'eera waaqan saamaa jira jedhee yeroo saamaa'eera lamaa walakkaa sana dhiisee 4 walakkaatti dhufa sa'aatii meeqa saameera sa'aatii 2 muluu waaqayyo jalaa saameera keessumaa guyyaa sanbataa sagalee waaqayyoo fe'umni harreen keettiin midhaan baatullee haa boqotu jechuun isaa waan hundumtuu mana kee keessatti boqonnaa argatu nagaa argatu atis boqodhu waaqayyo guyyaa chaa hojjetee guyyaa torbaffaatti boqote waan ta'eef boqodhu gaafa sana homaa fuudhiini uumaa kee waaqayyoon qofa tajaajili waaqayyoon qofa waaqeffadhu sababni isaa kaayyoon dhalli namaa biyya lafaa irratti dhufeefi waaqayyoon waaqessuudha inni guddaa waaqayyoon kabajuu namichi as dhiisee isayyuu namichi as dhiisee waan godhaa sa'aatii 4 walakkaan gaafa dhufu sa'aatii 6 gaafa ta'u bahee fiiga eessa dhaqa suuqii isaa banan gaafa suuqii banu immoo iddoo nagadadha seexanni itti beeksitti baay'eef maal godha guyyaa sanbataan nagadaa oola gaafa inni nagadu gaafa inni iddoo ta'e deemu kanuma ollaa keessan yookaan gama sanaa suuqiin ebaluu saamameera jedhamu dhageessanii beekani
Beektani? Beektuni? Suuqiin iddoo sanaa kan akkasii immoo saamameera. Manni iddoo sanaa saamameera. Maaliif saamame? Isatu mana Waaqayyootti sa'aatii yookaan yeroo Waaqayyoo barbaadu saamaa ture kana Waaqayyoo saame. Nama sichina jiru xinnoo saamtee baay'ee saamamanii. Itti midhamanii xinnoo saamtee baay'ee saamamuu Waaqayyoo saamuu siinin gahin jedhi nama mana irratti haphee ta'ee haa qabatu. Siinin gahin kiisii keen hin gahin mana keen hin gahin kun abaansi. Kanaaf tokko yeroo saamna maaliif yeroo waaqeffanna yerootti Waaqayyoon qaban yerootti Waaqayyoo waaqeffannu yerootti Waaqayyoof tufnee yerootti Waaqayyoof cabnee laphee keenya jireenya keenya Waaqayyoof laannee Waaqayyoo waaqeffannu ture nuti garuu dhiisne Waaqayyoon saamne yookiin immoo bushooftuu ga'ee nu fayyada. Amma sagantaa jiru qabutti bushooftuu ga'ee dafee jala qabu atoon dhuftu akkamitti dafee jala qabu atoon nattu akkamitti dafee jala qabu. Kanaaf tokkoffaa Waaqayyoo yeroo isaa akka nyaatamu akka saamamu hin barbaadu. Macaafni qulqulluu kanaree dubbata namoota hojjetaniini hojii warra qaxaramtanii hojjetaniif sanallee yeroo isaa toornaan inni siin dandhamee otoo hin jedhin akkuma Waaqayyoof hojjettanitti hojjedhaa yookiin ennaa namichi abbaa qabeenyaa sin bira jiru sana akka hojjettanitti ennaa namichi sin biraa deemes hojjedhaa hin saamina jechuudha. Mana keessattu saamamaadha, kiisii keessattu saamamaa jira, miindaa keessattu saamamaadha, jireenya waaqeffannaa keessattu saamama. Keessumaa jireenya waaqeffannaa nama saamameera taanaan ulfaataa. Waaqayyo biyya lafaa kana konkolaataa dhibba walirra naquukeef dhimma isaa miti. Fooqii baay'ee walirratti ijaaruu kee fooqii 20 dhimma isaa miti. Qarshii mana kuusaatti mana yookaan baankiitti naqattee achitti mineena meenan qabattee lakkaa'uu keetiif Waaqayyo dhimma akkanaan qaba. Dhimma akkasii qabu garuu Waaqayyo kan si barbaadu yeroo kennee yeroo Waaqayyoo eegdee yeroo Waaqayyoo ton saameen yeroo keessa akka saamamne barbaada Waaqayyo akka isa waaqeffattu barbaada. Kaayyoon dhalli namaa Waaqayyo dhala namaa qabu yookiin dhalli namaa uumameef tokko maali dhahuudhaan jetta Waaqayyo waaqeffachuu. Nama jechina jiru Waaqayyo waaqeffachuu akka ta'utti Waaqayyo waaqessiini. Argamu kaas arraa qabe annana jira lafa aarsaati kan si fuudhu fuula Waaqayyooti kan si fuudhu jireenya kee fatanaa keessa kan buusu xinnoo saamtee baay'ee saamamuudha waan ta'eef inni kun maqaa Yesuus akka nama wayyaa xayyarattuutu sirraa haa ka'u sirraa fagaafame jedhe iyyi narraa ka'eera jedhe dabali narraa ka'eera jedhe akkana Waaqayyo akka jedheebsu juulaa baatee yoo ati xinnoo saamtee baay'ee saamamuu baatte Waaqayyo fuuldura bila nama dhiifame nama deebi'utu jira amma nama deebi'aa jiru arga garuu nama kanaaf yeroo gabaabaatti qophiin guddaa ta'e kan isa jaalatu kan isheen jaalannu otoo dhibbee galataa dha'uufiin arga si haa ta'u tokko si haa ta'u maqaa Yesuus yaatti naa ta'eera jira dabala naa ta'eera jira naa ta'eera olmeetta inni kanante kun akka filattee kee banatetti maqaa Yesuus mana kee haa galu siif haa ta'u karaa keef jireenya keef haa ta'u harri guyyaa eebbaa siif haa ta'u. Kanaaf xinnoo saamtanii baay'ee saamamina. Yeroo baay'ee baran yeroo baay'ee nu barsiisa tajaajilaan nu barsiisa tajaajilamaan nu barsiisa lafa deemnu hunduma hin deebina jenna gizee tokko lama. Fuula Waaqayyootti waadaa galla nuni galwachiin jiru akka nama ganna deemu mucucaatee iddee kana dhaabbattootee mucucaatee achitti kufuutti fuula Waaqayyoo mucucaannee banna jireenyi keenya saamamaa jiraanna manni keenya saamamaa jiraanna waan tokko isinitti gaafa xixinnoo Waaqayyoon saamtu an argee jireenya kee mana keetti gaafa saamtu Waaqayyoo naannoo sitti nama sana booda 500 Waaqayyoof kana tilaachuu qabu 5,000 ta'e sitti dhufu 500 Waaqayyoo waan ati saamte nama si jira jiru rukni gateetti isaa keessa si galaa jira jedhi Waaqayyo jedhi sumatti dubbataa jedhi alatti dubbataa jedhi dhaga'iif
Dhagaa itti jiraatu maqaa Yesuusiin. Mana Waaqayyootti waadaa gala. Mana Waaqayyootti yoo qawwaan ta'e erga shibbeetii wayii dhufeetti ka'eetti akkas jedha ani 5,000 bahe ani qabaase Waaqayyo garafeefi hin jenne amala Waaqayyoo jaalalli Waaqayyo nuuf qabu dirqamsiisee morma keessa biraatuudhaaf fidin jedhu sin jedhee beeka sin ajjeesa sin jedhee beeka jedhee beeku naa kenni malee hin jedhu gin kennaan eebban haa ta'u malee otoon san dirqisiisin fiigee dhufe annan beeka iddoo baay'eetti baay'eedha amma 2,000 kenneedha dubbata iddoo kanatti yookaan namichi raajiitti raajaa maqaa isaa waaqni abbaan nama simmeetti saspensii ta'e hin kufe gaafa sana beeku amma kanan kenna of wallaan hin jiru akka madaaka sana booda gaafa fidoo hin jiru yoo wante deema ba'a sana booda Waaqayyo maal godha taayifoodiitti ergaa garaachatti ergaa wanta itti ergaa torbee har'aa isa jirta mana yaadaa bishooftuu torbee sana fudhuu mana yaadaa iddoo kanaan jiru maal godhaa achumatti fidaalee achumatti kaffalaa achumatti dhaqee qixaaxii isaanii waan ta'eef xinnoo isaa meera waan ta'eef baay'ee amma sama biraannee nu golgoleesse hiixee gaafa kiisiin isaa jireenyi isaa duwwaate garagalee akkas yaa Waaqayyo naafis bakka isa iyyuu warra isaanii galee nafitan akkasuma duwwaan qaba kan na gargaaru qabu abbaas hin qabu haadha hin qabu bakka kana booda birree of harkaa qabu dhibeen kun yoo natti deebee du'uu kooti bakka jedhe yeesheen ammoo gara laafessa Waaqayyo inni isa gaafa mucaan koo deebiteetti mucaan koo deebi'ee reedee Waaqayyo immoo gaafa dhiise nagaan itti deebi'ee wanti ta'e immoo dhufe isa sana raafate ammas hin godhu dhiise saamee deeme ammas hottoodhaan qabamu mataatti naqee irribatu waan ta'e dhaqa tajaajilaa bira dhaqa tajaajilaa irratti kana taa'uudha mataa qabate yookiin garaa qabee laphee qabeen kana isa kanatu kana tajaajilaa fasii kana tuttaa rakkoo isaa dhiise maalidha qasheen iddoo bakka akkasumatti na tuqee dhiisee deeme malee naan kadhanne asii qabee akkatti gadi nu arguufne narraa ila rakkoon isa dura jedha Ibai kana apa kayu di simperu macam tu sih nak kena jumpa dengan orang kiri gara butuh nak kena ni gara butuh rawa kayu di samping kanan. Kami mesti tu. Kayu berbandai. Jadi ibu kamu berbandai. Bandai yo. Sesuatu kabusan. Fiti sinjai. Sampai bayi sama murah isan segera kabusana nabi disinjera gesi tamu gesi tu masih ninja tapi putar ke gesi anda sering terbuka haleluya namun tiba iya di sana kalau tidak sedang berkasih pada dia kasih dapat Akasunatan yang sudah dikobrol oleh kesunatan beriko kali. Dan itu jadi kampana, kasih jadi mau, kasih jadi mau, orang tanya jadi kampana. Itu fakta. Nanti orang itu apa? Karena apa kena aja. Mak, asal asta itu tu dia tu. Karena apa? Macam itu perlu karena apa kena bicara serati. Nanti manjaga, memang jaga mereka. Bersujud, malu kau dijat. Gara mana kau bisa kau tiga inci mana kau kisah temanda kau. Nyata kau. Nampak kau fekul kalame gizin tay. Akanyata mana kau kisah. Manda ke Muslim, manda ke itu dewa ke pertama mana. Wakil sani yunyatu, mana Waaqayyo tapat nyatu, mana Waaqayyo mana hebat katau, mana Waaqayyo mana kufa katau, mana luftes itu riba luftes itu dari Waaqayyo terban, kadang bisa kadang mau di mana mau dihaji, mau bisa mau uang bodi, mau bisa sakam, Waaqayyo mau bisa saya ini berarti dia setin dan jika dapat tulis,
gombisaa qaba iddoo kamtira gombisaa kanaa waaqayyo amma narran genne jechaa dhabni si gorsaa jedha amma kunoo tashee keessaa sitti maaraaf kana gooni kana dhiisi gaafatti dhaga'uu diddee irraa deemuu diddee sitteen waan ta'e sitteen isa booda hedduu daba qaama xanyaa taata fariiwwan taata micciiramuu diddan gadi qabee marga si nyaachisa taa'e hojichas dhiisi suuqicha dhiisi taa'i mana Indra gaafa darga marattee teessumni fittuu hunda sitti kolfa inni amma eenyu qoboontuu osin jedhu hin jiru gaafa sirraa akkatti jireenya isaa garagalfata karaa isaa sirraa garagalfata tisiisa qofa sittuu homtuu sodatti sifaa gara kee garagalu kanaaf har'a too guyyaan jiru waaqni akkana seene mucaa akkatti nyaadee bituun barbaada tokkoffaa waaqeffannaa keetiin nan saame lammaffaa wareegaanaa wareegdee nan saamame sadaffaa kurnoona sibiraa qabuun nan saame arfaffaa angafan sibiraa qabuun nan saame isa shanaffaa bisadumaa waaqayyoo kana sin jedha iddoo aarsaa keetiin iddoo aarsaa kootiin nan saame achitti deebii isin jedhe iddoo faarfattutti deebii iddoo kaleessa lallabdutti deebii iddoo kaleessa kadhattutti deebii Arkila chola nafana kasera yawa kayo jeda arra kabe jeda nandebia nadebi si jeda yawa kayo jeda nandebia nadebi si jeda paramale epako samame nadebi si badao lele vidagofa Toko mau kena got. Ipa tadi kelu angka boleh pada kufidela. Ipa dalam betul. Ini kalau musuh mayu, langsung isu. Wajah balik nama jes. Ujian kamu tak pernah kena terlalu bertangan saya sapira kan kita manjo. Oh, kamu nena saya ada tu bukan tu bukan kamu. Rumah tu ni wanita yang motoran tu sini kurang Petros maka negatif kurang jangan paradoks. Amma natamur guree radox jenna ati afur kullu kam tisobda amma irgamon dido kana afur ni gadi basani si awalo na namti debbe ko endo basani awala yensani sana moda ti manas kuskusule chapi galu te gama shenufto ori kesani negati gurtane na insobde jin samana terra gurure na irai kisani bidani wet irgamon to kumala jino akati lala afur sodomila Jerga maka konnashan islana sanamuda tokkummaa qabu waan inni kun kan kooti jedhu inni sunus kan isaa kan kooti waan qaban hundumaa walitti fidanii iddoo tokkotti fayyadamu isaan immoo irraa dhoksan jennaan akka dafuura qulqulluu sobduuf seexanni maaliif si qoree dubbate atis akkuma abbaa manaa keetii sobdee irra dursite warri amaaniyaas abbaa manaa kee fuudhanii awwaalan siinii si abbaaduudha balbala dura jedhu ennaan dibitate hin kufu Fulani bahasa Inggris kesannya awalnya, nomor aci moran kan dia bilang je. Argal kita, kita kesan bahasa. Apa nak kesan? Yawa kayu jena. Bisa tidak terlupa tu? Akan agaru, nagar jena. Itu tidak nagar jena. Siang nagar wakai. Jangan terpatah. Ada program. Waaqayyo saamamte na saamte saamami hojii bal'aa barbaadda jireenya bal'aa barbaadda dibata bal'aa barbaadda adeemsa bal'aa barbaadda yaada bal'aa barbaadda sammuu bal'aa barbaadda waaqayyo akkana sinte na saamte saamami mucaa koon isin jaaladha naa deemi otoo guyyaan jiru gara kootti deemi sin barbaada jireenya kee barbaada raajii بين هذا ساكت تاتو في الله بتيلا قامت بالباج جمع خنامي واقعي قالوا كل جبر بعد سير بسوبر بطي يواد ركعت واقعي ودمنكم يواد كلنا بواقعي وهم قدنا اتفاقا ما بقينا متعامل نبي متعامل كي وفدا مانه ويا مالي تودين خوبه مانه تودين ودا كنا بقول أبا متعافي هذا متعافنا تكسبونه Atis waaqayyo saamtee ture keessaa maqaadha manni kee geessi keessaa maqaadha uffanni sirraan barakatu sagalee waaqayyoodha maaliif inni kun narratti ta'e hijibiyyaa
waaqayyo kana na godhee jirta waaqayyo immoo mucaasaa maqaan sarratti waamameera waan ta'eef waaqayyo bakka godhee akka maqaa waaqayyo sirratti deebamu barbaadu waaqayyo maqaa waaqayyo sirratti akka salphatu barbaadu kana waaqayyo si gara faana deebisi jedhe nama si jira jiru buqqaatti deebisi jedhee jiraani sitti dubbachaa jira har'aan qabdee deebita anis kan deebi'a namni warra kan deebi'a harka keessan kaasaa Yesus rasa nata ira jira rubada bebala nata ira jira rubada si hasil ko chogara ako market tai modi ishi umat jira sino
دبيبي وفرنا دبيبي إياتي الرجل جلال بنا ما كيوم كسنان جدام من موت باية فايسر إياتي الرجل جلال راسنا الرجل جلال مكاسو